Hai, akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaadha. Obboleettiin keessanii baga nagaa taatan isiniin jedha. Viidiyoo kana laayikii sheerii godhaayi. Akkasuma warri har'a mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaayi. Namoonni micaa'oona bukkee kana yaadattan ni yaadattu jedhee yaada. Namoonni baay'een keessan hin beektu. Baay'een keessan immoo har'a bartu. Maqaashi Mimmi jedhamti godanya kiyya kana wajjin guddaddeedha. Innaa seenaa biraan hin qabdu gaa viidiyoo dura irratti isinitti haasoftee turte waan hunda isaatu jechaadha. Kanaaf ayyaana torbeetti dabarsinee ayyaana mana keenyatti keessummaa waan qabnu fakkaata itti walitti dhufnu waan namneef har'a immoo kun walitti dhufnee jirra. Dhuftee jirti mana koo baay'een jaaladha baay'een kabaja waan ta'eef godanya wajjin hin guddannee wal jala rafnee egaa beekte waan ta'eef isinitti haasofne irra gaafa duraayi. Kanaaf ishiitti sin dabarsaa nagaa sin gaafatti gara nagaatti darbiga. Ay hordoftoota chaanaalii YouTube alamii nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u wanillee baay'ee nagaa kootu waaqayyo haa galatu akkam jirtu baay'ee si yaadee alamii arguurrayyuu sin arguufan dhufe jechuudhaan YouTubein qabu waan ta'eef hordoftoota ishiin dubbisaaf kanan jedhuni lafa fageenyarra ba'ee tanan dhufe akkam jirtu siniin jedhaan nagaa kootu waaqayyo haa galatu. Akkuma ishiin jettee yoo dhuguma nuu mijatee ayyaana wajjin hin dabarsine ani ilaalchan gara biraa deeme ishiin immoo keessummaa qabdi asumatti isa kanatti biizii taanee kun ayyaana barii wal argine naguma isin akkamii jireenyi biyya ormaa isiniin jedha gaarraaf nagaadhuma isin gaafannaa guyyaa boruu waan haaraa qabannee bareennee isiniif dhiyaannaa nagaa fayyaa keessan nuuf ta'a lafa jirtanitti fakkeenyaaf dhufnee kunoo xeenee naa ol keessa isa nan ol kaa'eef ijoollee hiriyaadha waan ol kaa'an inni dhaban bitire kana durallee damman dhugaa isiniin jedhe har'a immoo laala xeenee dammichi dhumee sukkaarumaa sobuu isaan naqu isiniin jedha sukkaarumatti naagota damma qabamoo maal duratti hin goone anna haalli jiru baay'ee giddumaan hordoftoota kootiin damma naa kennite jedhiin jetti gaani damma nagarre sukkaara qaban mi'aate hordoftoonni koo hin beeku kanaaf damma icha amarre hin beektu waan ta'eef isiniin jenna ati yeroo hundaa hayyaana gannaa kana akkamiin dabarsitanii isinitti tolee raayii nuti baay'ee tokko gammannee nyaannee dhugnee dabarsine egaa warri haalli isiniin mijannes guyyaa isiniif dhufa jajjabaadhaa isiniin jechuun jaalladhaa nagaa fayyaa keessan naa ta'a baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja lafa jirtanitti baristoo isiniin jedhaa nagaa ta'a boruu isin dadhabduudha sindee isaatii dheeraan odeessu maaltu si dadhabsiise maal dingatuma kunoosi minaan manna bokosse jechuudha hordoftoota alamitu homtuun jiru immoo Itoophiyaan nama bokossatanii biyya ormaatti nabiina biddeen amma ol seenee daabboo irra dibaa wayina hojjette caccabsaa faana yeroo suusinitti agarsiisuu daganne isa nyaadhee ranteenee kana dhugee nan na bokossu danda'e boroon irra gadi gale wala garran isiniin jedha ilaama na bokoksee onarraa gadi gale jetta borutti wanti kun immoo sirraa waan gadi galuu miti immoo rakkoodha ji'a sadan kana jechuudha waan na bokosse kana as baasee ta'e alamituun mana foon nufti waan ta'e sinitti argisiiftu minaan intala kana bokosse laalaa jettu malee waan guyyaa boruutiin mul'atu miti gaa'aa yoo namma sissobe boruu fi saasi bokossisu sidiise wantanitti bokoka waan ta'eef isiniin jedha innaa haalli jiru kanaadha. Alamiin immoo baay'ee furdatteerti. Itoophiyaa keessatti seera findaatatiin qumxaadhaan jechuudha kan ishiin shaallaltuu mana keessa rakkoo qabu qamarri alamtee malee mana keessa kanas baqatteetuma teessi. Ani doolaara silaachi doolaara lakkoofne asumaallee bokokaadhaan kana baadhee turan ta'an isiniin jedha. Egaa rabbi isaa milkeessu akkanaan jettan immoo abdiif amantii guutuusin bira qaba. Maayini bokoksaa kun siin jedhamu koominti. Maal beeku hordoftoonni kee waan muudanyoota. Sirriitti galaaf maal akka ta'e badaa wanti jedhanii. Innaa maal isinitti odeessaare amma daandirraa dhufee waan dhabdee achillee odeessuu qabnaan na biraa odeessa qobaayyuun odeessuu dandeessanii dhaggeeffattanii madaamii jala naam jechaa jechuudha. Namee rafeetuma ka'eetti yaadee tananii isinitti taasisanii jedha. Godanya akkana sinaa kennu dhugaa yoo dhufte na bira bultee galtee jechaadha malee kusuma narra na biraa hin erga
ji'a guutuu ta'e torbee sadii ta'e waan akkasittiin deebi'e jechuudha mana ishiitti Argitanii? Ani gara Gujeen galaa ishiin gara Keellate jechuudha. Warroonni beektan bexaam itti nama gaarii miti yaa. Ishiin mana koonoo gisee takkitti dhuftaan lama deebi'ee hordoftoonni lamitu kanaaf ragaadha. Haniifa taddaan. Maa ati wandalaaxeedha. Xiqqoo yaaduma baattu kana malee. Maa keenya waggaa 10 maaltu waldalaaxee ani amma kanaan booda gaa. Mariyoon ijoollee dadhabduu moo ishii lafoo kaattutu iyyuu firideemii qabamee isinumte faradaa jechuudha. Ara anis dadhabduu ta'u anis firideemii ta'uu qofaas anumatu irra ishii jaalata jechuudha. Oduma na dabaddabdee qoree keessa na ruuxuun ishii dubbisa. Ammas immoo anumatu mana ishiitti deddeebi'aa jira. Wayne yaa dabaddabaa sanallee dhugaa rabbi. Barrisaa dha'umaa na goofta yoggaa. Isaayyuu immoo ilaalamee hordoftoonni ishee akka goobaziidha lamiin jettaniitteeti. Umuriidhaan na dursiti kanaaf malee ani nama umurii amma si dursa xiqqoo si dursa akkam jabaate garuu ammasumatti tumamte beekta. Isumatti na caalte gaalafee ammasuma yabeeffattanii sumaan dhagaadha sidha. Anfaasigaatti dhaladhee natti birraa dhalattee dhambar. Qofa waliin tollu jechuudha. Kanuma laal ji'a xiqqoo si fuuldura ga'ee tana ammanumaa si tuma jechaadha. Barta kun dabaddabdee arangamaa keessa na keessee galtee arangamaa isa jedhan hin beektu. Hin beektu arangamaa kan jedhani nama qabnaa tokkicha gadi nama lakkisu nama saraxxata jechaadha. Nama kutaa sadii barachaa irrachaadha. Na baay'ee mo tokko na rukuttee. Isallee waggaa sana maal eenyu sin qabda qaamni keessa guutuudha. Waggaa sin yeroo sirkutan amma tokko baay'ee hunda qabu. Afaan natti dheeressa jechuudha nama hin danda'u nama arrabsuu baasu mana barumsaatti arrabsa. Agaatti guuraa waliin gisuma manatti dhiyaannu na qabattee arangamaa keessa na geesse galtee kanas gumaa koo harka irra naa fuutaniin jedhaani har'a. Seera irratti si himadhe gumaa gatii koo kaffalee na dhiisite. So bakkisaa godaanni mul'annaa siin kaffalaa rakkoo hin qabu. Naala kanarra jirraa gaa waan ijoollummaa yookaan daqiiqaa dheeraa isin irratti fudhataa. Yaaduma waan sammuu sappoorti sin godhu barbaadu keenya. Guyyaa boruu simbira dhufne guyyaa boruu wajjin. Viidiyoo haaraa qabannee deebina. Gaafa mucaashiin godhattirree bakka mucaashiillee qabadhee dhufuu danda'a. Goodanyaa akkanaa jechuun I love you dhugaa rabbi hin jijjiiramtu jechaadha. Waggaa baay'ee turree wal arginee deebinee erga wal arginees immoo waa tokko hin jijjiiramtu gaafa haadha mucaa taate garuu jijjiiramte hin beeku. Ana namni natti bareen jijjiiramu jechaadha. Hordoftoonni kiyyaas waggaa meeqaa ol warroonni na baran akkam like share si gochaa jaalalis adda malee otoo laayikiin goone bira hin darbanii koomentii irreen kennu yoo koomentiin koo akka tasaa cufamaa ta'e qofarraa kan hafe kan keessa na dubbisanillee hin jiru jechaadha. Akkas maaliif achi sii deebi'e? Nan dadhabe bakka nagaa taa'ame. Chawdiin. Ganaa odeessaa bulta booreel qoqqaa. Nagaan nuturaa fayyaa taa'ii. Guyyaa boru walitti deebinaa guyyaa borurraa bakka muudannoo keenyallee waan tokko illee akkatti wajjin guddannee waan tokko illee finnee dhufne asofnee xumuranna siniin jedha. Kanaaf yeroo gaarii naa qabaadha. Chaaw. Turtii gaarii baay'ee sin jaaladha. Like share maamila ta'uu hin dagatinaa. Chaaw.